Kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkam jirtu? Kun Arsadee Miidiyaati. Arsadee Miidiyaan dhimmoota Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti kan xiyyeeffatudha. Dhimmoota Oromoo gama siyaasaan, dinagdee fi hawaasummaa irratti waan jennu qabna. Qophii kana kan isinii dhiyeessu ogeessaa teeknikaa keenyaa Jaallolumaa waliin an Abbaa Malkaati. Har'a keessummaa tokko isin afeerree jirraa. Hayyuduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Galaasaa Dilbooti. Haala biyya keenya keessatti yeroo ammaa ta'u ilaalchiseeti irraa akka isaan ibsaa dhaggeeffattoota keenyaaf kennan barbaanneeti afeerree. Jaal Galaasaa waamicha keenya kabajanii bakka kanatti nu argamu keessanii fi maqaa Arsadee Miidiyaatii fi maqaa daawwattoota keenyaatiin isin galateeffadha. Galatoomii. Eegaa akkuma amma irraa kaase biyya keenya keessatti duulli mootummaan abbaa irree wayyaaneen geggeessaa jiru kun babal'achaa dhumatti deemaa jira. Bultii gidduu kana ammoo naannoo Calanqootti tarkaanfiin uummata keenya irratti fudhatame hedduu kan nama gaddisiisudha. Isa kanarraati mee akkasiin eegaltaniin barbaada. Dursee waan Calanqootti ta'e guddoo kan nama gaddisiisudha. Sirni gabroonfataa bita bittuu Tigraay jala bullu hangam hammaataa fi hadhaa ta'uu isaas nu agarsiisa. Kanaafuu uummata keenya warra balaa kanaan tarkaanfii diinni irratti fudhateen lubbuu isaanii dhabanii irra jannataa isaanii godhu jecha maatii isaaniitiin immoo jajjabina isaa isiniif haa kennu jedha jechaadha. Tarkaanfiin akkasii kun kan jalqabaa miti. Tarkaanfiin kun waggaadhuma kana yoo fudhannee jenne itti fufaan deemaa ture jechaadha. Tarkaanfii kana fakkaatutu Ambootti fudhatan. Akkasumatti namoonni keenya baay'een dhuman. Tarkaanfiin akkanaa kun dhiyaa Oromiyaattis fudhatameera. Dabree Boorana keessatti Baale akkasi. Maali wanti kuni maalirraa dhufe maaltu ta'e kan jedhu yoo fudhanne ifaadha. Uummata Oromootu sirna kana jala hin bulluu jedhee dide. Diduu isaarraanis kan ka'e fincila. Fincilli isaa ammaa immoo ka isa duraanirra kan caalu ture. Tokkummaadhaan waliin dhaabbatee baadiyyaatti kaabaa kibbatti mootummaa wayyaanee fi warra ishee jalatti gurmaan hunda raasee jechaadha. Raafaminsi kun immoo jalqaba kufaatii ishee ta'uu agarsiisaa dhufe. Kanaafuu mootummaa ofii tikfachuudhaaf karaan isaan filatan karaa humnaa qofaa jechaadha. Humna keessaa immoo kan hunda dura aggaammii taasifatanii saba Oromooti. Sochiinsaas guddatee humnaawee akkasumatti qilleensa irratti tun ta'in dinagdee biyyattii irratti dhiibbaa fiduudhaan sirna barnootaa biyyattii irratti dhiibbaa fiduudhaan
waliigala biyyichi waan irratti ijaarame hunda raasuurraa kan ka'e Oromoo diina godhee taasifate. Kanaaf maaltu ta'e tarkaanfii waraanaa fudhate tokko waan karaa waraana isaa suduudhaan karaa agaazii kan jedhamu bobbaasee waan godhu. Lammaffaa daangaa fakkeessees immoo waraana addaa Ogaaden jedhee Abdiilleetiin kan durfamu ijaaree daangaatti bobboosuudhaan. Qixa hundaan Oromoo daangaalee biraa irratti daangaa Oromoo biraattis akkasuma qixa hundaan Oromootti bobba'ee jechaadha. Akkuma qabsoon uummatichaa jabaachaa deemu ajjeechaanis jabaachaa dhufe jechaadha. Haalli mul'atu maal sitti fakkaata yeroo jettee na gaafattutti mootummaa kufuu fi gatantaraa jiruu fi uummata akka duraanitti hin bitamu jedhee biyya abbaasaa irratti falmataa jirudha jechuudha. Kuni ammatti isaaniif ifa ta'e natti fakkaata. Dhaadannoo uummatichi baatee bahaa tureen waan socho'ii godhaa tureen barattoonni isaa, dargaggoonni isaa, dargaggeettiin isaa, jaarsoliin utuu nafiin waan godhaniin ifatti mul'atee jira jechuudha. Kanadhaan akkasumatti hannaan miti yookaan daangaa namaatti dabruun miti. Mirgi abbaa biyyummaa kiyyaa naa kabajamuu qaba jedhee sagalee isaa ol fuudhee karaa dargaggeessaaf dargaggeettii isaa falmuu isaarraa dhufee jechuudha. Haalli amma jiru kana fakkaata. Waliigalatti uummata akka duriitti bitamuu didee fi gita bittuu akka duraanitti bituu dadhabe, bulchuu dadhabe keessatti haala ta'aa jirudha jechuudha. Mootummaan akka duriitti bulchuu dadhabe. Uummanni immoo waan inni akka duriitti bulfamuu isaa dide gidduutti maaltu dhalata? Mootummaan sun gara faashistummaatti tarkaanfata. Gara uummatatti bobba'uutti tarkaanfata. Haalli amma biyya sana baay'ee sana keessa jiru sana natti fakkaata. Gaarii egaa akkuma beekamu yeroo darbee gaaffiif deebii waliin goone keessatti illee kaasnee turre humni tikaatii fi waraanaa biyyattii waajjira muummicha ministeeraatti wal ga'uudhaan ibsa baasan qabanii yeroo sanallee gara inni itti deemu irraa akeektanii turtanii. Kanaaf tarkaanfiin sun amma makalaakayaan bakka garagaraatti biyyattii keessatti lafa keessattuu Oromiyaa keessatti bakkoota garagaraatti tarkaanfii fudhataati jira. Isa kana akkamitti ilaaltan wanni yeroo sana jedhame sun hojiitti hiikamaa jiraachuu isaatirraa argaa jirtanii? Isa argaa jirra. Maaliif argaa jirra sitti fakkaate? Duraanuu haguuggiidhumaaf godhatan malee maaltu isaan dhorka? Eenyu ka dhorku? Namoonni gariin heerri biyyaa jira, akka heera biyyaatti deemuu danda'u, naannoo isaa maal godhatan jiru kun hundumtu. Kuni waan jiru miti. Wayyaaneen heera ofii baafte kan kabajjutu taateeti rakkoon amma naga'u iyyuu hin ga'u ture. Uummata irratti jechuu kiyya. Kana miti. Heera sana samma dheengaddaa heera tikaa fi naga'ummaa biyyaa jedhanii baasan sana haguuggiif baasatan. Waraana isaanii kana uuma tokkorraayyuu bilisa godhanii akka fedhe akka tarkaanfii fedhe fudhatu gochuudhaaf jecha. Ergasii as fudhadhu makalaakayaan bakka fedhe dhaqee makalaayaa jedhaniini bakka fedhe dhaqee nama tokko yoonni ce'u arge hin rukutuu qaba. Nama walitti qabamee taa'e achumatti rashanuu qaba. Lola argitee isa laal waraana ofii bobbaase kan Ogaaden sana. Inni dhaqee tuqaa fi inni gaafa tuqee fi inni immoo muddamee jedhu inni kun gidduu seenee baabsee yookaan tumsee fiitu uummata keenya irratti balaa geessisaa jechaadha. Kanaafuu haalli sun hojiirra oolaa jira. Warri amma warra bulchiinsa naannoo Oromiyaa jedhan OPDO'n amma warri gaggaafatan jiru akka makalaakayaan naannoo keessaa bahu gochuu akkas gochuu jedhu jechaadha. Bar waliin taa'aniitu waan sana murteessanii dhufanii.
waa'ee nagahummaa fi tika biyyaa jedhamu sana haala tattamaa keessa jirti biyyattiin akkas ta'aa jirti balaa kana dhorkuudhaa fi waraanni ituu kanumti yeroo walga'iin sun godhamu yoo yaadattu ta'e warra naannoos waamanii barcuma kennanii fi achi teessisanii turan. Hirmaatan jechuudha akka isaan yaadanitti hirmaachisanii turanii jechaadha. Sana booddeedha murtiin sun labsi sun kan bahe. Amma deebi'anii namni gaafatu hin jiru. Maal gadda walumaan teenyeetti murteessinee deemne mitiidha kan jiru. Hayyamtanii nuu kennitaniitu laayisensii ittiin namni abbaa feenaa jechuun jecha. Kanaaf kun daangaa keenyadhaa kun mirga nuti qabnudhaa kan jedhu duruu tolfatanii itti seenan isaan. Warri gaafas achi ture immoo amma deebiseetu akka biraa jechuu hin danda'u. Haala akkasii uummataniitu. Kanaafuu gara sanatti akka inni deemu inuma mul'ata ture, inuma beekama ture jechuudhaaf hin jiru. Gaarii mee kanumaan walqatee akkuma beekamu gaa tarkaanfiin amma gaddisiisaan gadda ta'e kun yeroo inni ta'ee jirutti ibsi gama mootummaatiin illee kenname mootummaa naannoo Oromiyaatiin isaa ta'u yeroo sana walga'ii Ihaadigirraa akka jiran beekamaadha. Deebiidhumti saffisaan illee qaama mootummaatiin hin kennamne wanni kennames immoo tarkaanfii fudhatame sana ni qoranna jedhame tarkaanfii kana kan fudhate makalaakiyaadha. Uummanni keenya bakka hojii isaatiitti utuunni bisingaa isaa haammatee taa'ee haara galfataa jirutti lafa namni taa'utti dhukaasaniiti kan gariin isaanii dhumanii gariin immoo karaarra deemaa namoota liyyu poolisiin tarkaanfii irratti fudhatte ilaaluuf deemaa jiranitti manaan baataniidhaan tarkaanfii kana fudhatanii bulchiinsi naannoollee naannoo hin turre wannumti nurraa ittisullee hin turre jedheeti uummati himataa ture. Darbee immoo mootummaamti naannoo Oromiyaallee walga'ii Ihaadigirra jira ture. Ibsi kenname gahaa hin turre kun harka kan biraatiin jalaa callisaniidhuma makalaakiyaan akka waan barbaade fudhatu gochuu isaanii hin fakkaatu. Waan shakkii qabu miti. Makalaakiyaan uummattu dubbachuu danda'u sana. Rakkoo jirutu barkanadha. Kan namni hubachuu hin dandeenye kanadha. Kuni waan argitee murtaawee bobba'u kan isaan quban qabne miti. Rakkoon isaan keessa seenan tokko yoo jiraate amma Oromootti waan bira afaan mi'eeffatanii haasa'u. Waan gaggaarii haasa'uudhaan Lammaa Magarsaas haa ta'uu Abbaa Duulaatu abbaa fedhanaa ta'anii. Waan babbareedaa haasa'uudhaan uummata tuttuqu rakkoo isaa bakka dhibdee isaa tuttuqu. Waan ni goona jedhan garuu gochuu danda'uu isaanii isaanuu ofirratti abdiin qaban. Isaan qoftu waa murteessee waa godha miti. Warra daangaa isaan barkana hojjetuu barbaadanii kana qabu maalii jedhan jiru. An akkas salphaanatti hin fakkaatu. Kanaafiyyuu ibsi kennan fudhan ibsooti kennan haa ta'u. Akkumatti ibsoota kennan ni qorannaa. Qorannoon sun gaafa as gabba'u immoo mee eenyuun akka isaan jechuu deemanuu nan shakkaa. Walitti bu'iinsa jedhu. Walitti bu'iinsa miti kun. Ittuma bobba'eetu fixa uummata keenya diinni. Kanaafuu ani akka itti deebisaniis eenyu dubbataan isaaniis akka inni itti deebisu Lammaanis mataansaa pirezidaantiin Oromiyaa jedhamus akka inni itti deebisu mataansaa yoo ilaallee jennee hin gaafannaa hin qorannaa uummata keenya akka beeksisu ni goonaadha. Namni keenya du'ee darbee karmalee erga waa ta'ee booddee beeksisuun maal godha? Maaliif hin kana jedhu? Waa'ee waraanni liyyuu poolisii Somaalee uummata keenya irratti bobba'ee itti namni takka isa qabu hin jirre duula meeqa banaa bahee jechaadha. Nama meeqa galaafate qabeenya meeqa barbadeesse jechaadha. Seeratti dhiyeessinaa jedhamaa bahe. Seeratti dhiyeessinaa irrayyuu darbee akkuma yeroo darbe na gaafattetti kunoo waltaanee haasaadhaan fixachaa jirraa jedha.
Prime Minister inni jedhamu sachi beetu maaloodhaan fidnaa jedha. Dubbiinsaa dubbii kiraa sassaabiti. Hin garri gaammas buutee isaayyuu. Duulli ittuma fufee jira. Abdiillee isaanii wajjin walga'iirra taa'a. Nama hanganaa qabni kan Oromoo 98 qaban. Dhuguma amma Oromoo hanga kanatu shira lola bu'ee sanaa qopheesse. Ani namoonni ifama. Nama badii dalagee deeggarsa yookaan maal jechuu miti. Uummata Oromoo fuudhee uummata irratti kan kaase kan Oromoo hangana ga'ee kan jara sanaa dhabame. Kuni wanti inni nama agarsiisu yoo jiraate hammam tokko argitee dhaabni OPDO jedhamu kuni amma kaanee amma wayyoofne haa jedhu malee wanti kaleessa isa hidhee taa'u ammallee akka hidhee harkaasa qabu nutti mul'isa. Kanaafuu dhiifama. Amma waan tarkaanfiidhuma abdiilee faan fudhatan erga kaastanii dheengaddaa ayyaana sabaa fi sablammootaa jedhanii bulchiinsa naannoo Affaaritti yeroo kabajatanii Samaraatti abdii ileetti kan badhaafame namoota Oromoota 600,000 fi 90,000 ol nama buqqisetu badhaafame. Kana akkamittiin ilaaltu mee wayyaaneen finaalii tokko korma koo jabaadhu jedhanii geeba kennuufidha. Kun jechuun immoo warra kana godhan mataa isaanii yaa ejjennaa warra kana godhu maal akka ta'e nama agarsiisa jecha. Isa qofaa miti. Warruma OPDOtiin mataa isaaniiyyuu xiqqeessuudhaan jedha. Maaliif nama yakka uummata irratti guddaa uummata irraan gahe. Uummata 600,000 ol uummata keenya lafarraa buqqise. Ammas lola amma calanqootti ta'e kana. Sababa isaatiin wanti kun kan Makalaakiyaanis uftee tarkaanfii fudhatte. Tumsa isaaniiti. Ta'aa jiru kana ammallee sadarkaa badhaasa kennuutti ga'u jechaan Oromoo waan jedhamu fixaa jechuun akkuma murtiitti waan lafa taa'ee fakkaata. Kanaafuu fixaatti kan milkaa'ee sadarkaa duraatti irra jiru siidha. Geebi kun sii ta'a jedhamee kennamee jecha. Kanaaf maal jechuudha kun? Kun hin jedhu ituu mootummaa wayyaanee jirtu. Ituu mootummaan EPRDF waliigalli isaa jiru. Oromoon nagaa argata. Oromoon rakkoo keessa jiru keessaa dhugaan ba'a jechuun inuma hin danda'amu. Hin danda'amne. Kanaaf warri argitee xiqqoo ishee ilaalluu fi xiqqoo ishee akkasaa taanuufi jedhu. Warra kan jedhan kuni torban darbeef ji'a darbeef amma gidduullee garaagarummaa isaaniin argaa. Akka gaafa dur onneedhaan haasa'aa turanii kunoo waan jenne dhufee miti uummanni akkas godhee miti jechaan jiran. Ni argu. Eessa jira kunoo abdiillee nu gulufaa jira. Geebayyuu badhaafame. Oromoon karaa biraatiin keessumaa ala jiru biyya keessaa malatti beekuu baattillee. Abdiillee kun yoom qabama laata jedhee eeggata ture. Yoom lammaanfaa qabanni hidhuu. Hidhuu hin danda'an. Isaan hin bobbaafne bara. Maal hidhuu danda'an? Karaa biraatiin hammuma danda'ameyyuu uummata keenya amma daangaa irratti lolaa jiru. Mataa isaayyuu waanuma danda'anii nu dirmachuufiyyuu guutuutti danda'an jiru. Bakka bakkatti ijoolleen poolisii jirtu maal jirtu kan argitee Oromoodha itti dhaga'ama. Namoonni ishee bira waa ta'an waa goggootaa jiraattu. Kanaafuu kaabdiillee kuni sadarkaa guddaadha. Ituu inni jiru mee isaan kaanu
itti aananii dabxiyyaan bu'u jedhama. Gaarii mee egaa dhugaadha wanni waan nama gaddisiisudha. Darbee immoo tuffiidhuma uummata keenyaaf isaan qaban agarsiisuu ittiin dhaadachuu wayii fakkaata iyyuudha. Mee rakkoon kun egaa baay'achaadhuma deemaa jira, dhumaatiin dabalaadhuma deemaa jira. Tarkaanfiin mootummaan wayyaanee fudhataa jirtu kunis bifuma garagaraatiin yeroo jijjiirrateedhuma bifa jijjiirrateetii dabalaa jira. Furmaati isaa maali jettanii keessu kanarratti? Namni sirna kiyyoo jala jiru hireen isa mudatu kanumadha. Kana beekeyyuu uummanni keenya qabsootti ka'e waggaa dheeraa dura. Qabsoo hangammaa godheen immoo injifannoolee galmeeffate guddaa qaba. Garuu sirni sun bakka jiraachaa yoo mootummoota darban wal duraa duuba ka'an mootummoota Itoophiyaa argine waan har'a ta'e kuni haaraa nutti hin ta'u. Maqaa adda addaa himatanii dhufan gochi isaanii garuu tokkodha. Ajjeesuu, hidhuu, lafarraa buqqisuudha. Eeyyee gidduutti waan mi'eessaa tokko godhanii nama dogoggorsuu, nama dagachiisuu ni yaalu. Kun yeroo adda addaattis mul'ata. Gandi keenya ganda taaziyaa ta'eera. Amma bakka kana nagaa qaba jennee kan himannu dhabaa jirra. Kanaaf furmaanni tokkichi jiru maali? Qabsoo majabeessuu, qabsootti fufuu. Hinduuna garuu qabsoo irraan dhaabbannu jedhee uummanni keenya qabsootti seene kanarraa deebi'uu qabu. Obboleeyyan keenya wareegneefu, obboleeyyan keenya argiteetu mirga isaatiif falmanii hidhaatti guuramaniifu jecha qabsoon kun itti fufuu qaba. Qabsoo kan waan mul'ataa hin taane, qabatamaa hin taane dagee laaffachuu qaba. Daangaa isaarra isumatu tikfatee itti du'aa jira. Mootummaa ummata kiyya jedhee himatu garuu ummata sana irratti akka diina alaatti itti bobba'e maal jettaati? Kun kan agarsiisu maali? Nuti ummata biyyaa nuti warra isaan boojuun nu qabatan akkuma kolonistoonni Awurooppaa durii godhanidha kan ta'aa jiru ammas kaleessas kan godhamaa ture. Ka du'u nuyi, ka ajjeefamu nuyi, kan hidhamu nuyi, kan biyyaa ari'atamu nuyi, ka saamamu nuyi. Kanaafuu ani furmaanni kana kun kan inni furmaata argatu gaafa qabsoodhaan bakka hawwinee waggoota dheeraa dura kaanii dhaqqabnu qofaadha. Kana gochuu keessatti immoo Oromoon falmaa bara kana keessa godhe keessaa milki injifannoo guddaan inni argate wareega kafale bira cinaatti tokkummaa isaa hojii mul'isuu isaati. Hojii isaadhaan agarsiisaadha. Tokkummaan kun immoo kan amma warri qondaalonni ofiidiyoos akka waan ofii fidanii jedhan miti. Qabsoo isaatiin irra ga'ee jechaadha. Du'aa hidhamaa ijoolleensaatti mirkaneesse jechaadha. Firoota isaa obboleeyyan isaa immoo buqqaaniif qabeenyaan dirmate jechaadha. Ka bahaa, ka dhihaa, ka kaabaa, ka kibbaa walitti dhufu walitti deebi. Ani fixaammayyuu kunuu rifachiiseera wayyaanni. Guddoo rifachiise. Adaduma isheen hammaachaa deemtu miidhaan ishee hammaataa deemuun diddaan uummata Oromoo jabaachaa dhufuudhaa fi tokkummaa isaas immoo jabeeffachaa dhufuusaatu mul'ataa dhufe jechaadha. Kanaaf isheen hojii isheerraan dhaabbattu. Hojii isheerraa dhaabbatuu haa dhabdu malee
kufurraas hin deebitu. Kanaafuu uummanni keenya jabaatee qabsoo isaatti buufuu qabaa kan jedhamu. Gaarii egaa uummanni keenya ammallee hammam tarkaanfiin kun itti hammaatu iyyuu dura dhaabbannaa walii dirmachuu walii sagalee ta'uu itti fufeedhuma jira. Uummanni keenya biyya alaa'oo maal gochuu qaba jettan himee xumurarratti. Ani egaa uummanni keenya biyya alaa gidduu kanan beeku sagalees baay'ee dhaga'aa hin jiru tarii yaadumatu hin hordofne ta'a malee uummanni keenya biyya alaa qabsoon keenya qabsoo hadhaadha. Uummanni keenya kunoo akkasitti gooleen keenya lafti keenya hundi see'u lafa boo'ichaa ta'eera. Booranatti akkasitti deemaa jira. Baalee akkas, Wallaggi akkas. Bakki kun gahaa hin jiru. Kanaaf namni ala jiru yoo hadhaa sana habbuuqqachuu keessallee waliin jiraachuu baate hiriiree sagalee uummata fixaa amma deemaa jiru kan addunyaa dhageessisuu qaba. Hiriiree mootummoota addunyaa dhageessisuu qaba. Keessumaa gola mootummaa addunyaa dhageessisuu qaba. Dhaabbota mirga ilma namaatiif dhaabbatan dhageessisuu qaba. Bakka jiru hundatti qondaalota mootummootaa qunnamamee fixaa uummata keenyaa deemaa jiru himuu danda'uu qaba. Akka waan argitee waa hundi tolee achi jirutti yeroo baroota dura darbanii hiriira godhaa ture bakka hundaa. Humna guddaadha inni. Dhumaatiin amma daangaa irratti deemaa jiru. Dhaabbachaa jiru. Dhumaatiin garaacha biyyaa keessatti deemaa jiru. Dhaabbataan jiru itti fufaa jira malee. Kanaafuu ani Oromoonni biyya alaa jiran hiriira ba'uudhaan xalayaa barreessanii iyyannaa isaanii dhageessisuudhaan uummata keenya akkasitti dhumaa jiru akka baalaatti harcaasaa jirtu wanti kun dirmachuu danda'uu qabna. Tumsa guddaan haamilee isaaniifis qooda qaba. Kanaaf hiriira ba'uun haa ta'u, xalayaalee barreessuudhaan haa ta'u, dhaabbatoonni jiran hundi isaaniiyyuu waldaan dubartii yoo jiraatu, waldaan amantii yoo jiraatu, waldaan dargaggoo yoo jiraatu, akkasumas immoo waldaan hayyoota Oromoo kan akka Oosaafaas kun hundumti isaaniiyyuu kanneen maqaa Oromootiin socho'an dhumaatii amma deemaa jiru kana namni nurraa furu hin jiru. Kana beekuu qaban. Abalufaatu bor akkas godha jedhanii warri eeggataa yoo jiraatanii of hin gowwoomsina. Isaanis nafuma EPRDF mataa fida. Ajajaan hojjetu ajajaan waan godhan godhu jecha. Kanaaf nama keenya Oromoo biyya alaa jiruun ani kaniin jedhu achitti argamnee waa gochuu dadhabu. Haa iyyannu sagaleen keenya haa dhaga'amu. Fixaata Oromoo irratti deemaa jira. Addunyaa kana keessatti bakkee dhaloonni isaanii lammiin isaanii immoo iyyatuu fi dirmachuu fi waanuma jirudha jechuudha. Waan dandeettii isaa keessa jiru. Kanaaf dhaamsi koo kan waamichi koo nama biyya alaa jiruu fi kanadha. Irra guddaa garuu qabsichi tiif abbaan Oromoodha. Kanaaf gara biraa eeguun Opiidiyoon amma wayyooftee jirti kana gootee warri jedhanis of hin gowwoomsinaan jedhama. Waan isin harka jiru miti sanaan of hin gowwoomsinaa. Isaanoo harka hin jiru. Isaanoo bor waan ta'an hin beekamne. Kanaaf hajabaan uummata keenyaaf bakka jirrutti waan dandeenye dirmachuu haa yaallu. Sabboontonni Oromoo hundi dirqamni irraa eegamu kanaa kan jedhu qaba. Gaarii galata. Gaarii egaa kan Oromoota biyya alaa ilaalchisee waanuma sila jedhe kanadha.
irra guddaan immoo uummata keenya uummata bal'aa Oromoo biyya jiru laafiin dhaabuu barbaadu. Uummata keenyaan gaddisi irra gahaa jiru guddaadha. Jireenyi kee hangam hadhaa'aadhaa fi ulfaataa akka ta'e ni hubadha. Gatii kafalaa jirtu kana hundaaf sababaa kan ta'e qabsoo keeti. Mirga abbaa biyyummaa keetiif gaaffii ati kaastetu diina humnaan dhufee sirra taa'e kana diduu keetu kanaan si gahaa jira. Kanaaf wareegamaas jirta. Kanaaf ijoolleen kees wareegamaa jiru. Jireenyi hammaataan akkasii ummatuma qabsoo bilisummaa isaatiif ka'e hundarra ga'ee jira. Hanga diinni kun mataa kee gubbaa jirutti immoo hammeenyi fakkaataan akkasii itti ga'uus itti fufu beekama. Kanaaf eeggannoo kee hin laaffisin. Tokkummaa kee jabeessi. Bakka jirtutti wal quba qabaadhu. Waliis dirmadhu bakka dandeessettiif bakka dhaqqabdutti. Yaadaanis waliin dirmadhu. Tokko yeroo miidhamu yoo qaamaan biratti argamuu baatte illee sagaleedhaan illee ta'u yaadaan illee ta'u jira jedhee jajjabeessa. Uummata keenya daangaarra jiruuf uummata keenya daangaarra jirtan dirqamni saba Oromoo isa ulfaataa daangaa biyya isaa eeguu isin irratti kufee jira. Falmaalee hangammaa gootaniin mirgoota qulqulluuf boonsoo gonfachiistaniitu. Ituu diinni duubaan saganteeffatee itti jiraachuu baateeti diilma kamiifuu akkasiin dankaafne beekamaadha. Seenaan keessan kanaan duraas ni himaa jechaadha. Ammas jabaadhaa. Yoomuu taanaan akkuma jechi jedhuttu dukkana duuba bariitu jira. Isinis akkuma uummattoota biraa falmaa keessaniin wareega keessaniin akka hawwitan bilisummaa fi walabummaa keessan ni dhaqqabu. Jabaadhaan jedha. Gaarii galatoomaa Jaalgalaasaa Dilboo ayya duree adda bilisummaa Oromoo yaadaa fi dhaamsa bal'aa nuu kennitanii fi galatoomaa maqaa Arsadee Miidiyaa fi daawwattoota keenyaatiin isin galateeffadhaa fayyaa ta'aa. Egaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaa qophii har'aaf dhiyeessine kanumaan xumurraa qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa jenna.